jarana jaarsummaa gaafattanii moo gaafiif deebii seechi godhee jechuudha dhaabattanii gara tarugoota irree warri gansira jirtan. Gaafiif deebii ati godhi seesan irra murtoofna. Amaan kaleessa obboleettiin teenna siifuun haati ilmaan keetii haati mana keetii abbaan manaa kiyyaa qabamee biyya galuu nullee hin beekna Oromoo hunda beekaa biyya galee biyyaa dhufuu didee jaartii biraa fuudhee dhufaa hin jiru. Ani ilmaan wajjin asitti rakkataa jira. Ispoonsarri keenna faayilii isaatirra jirra. Dokumentii hunda isatu harkaa qaba. Imeelii paaswordii isatu harkaa qaba. Isarra jirra. Tawfiitii jaartii fuudhee asitti nu gatee jette gabaabinaan yoo si ibsu haadha ilmaan keetiitirraa maa fagaatte yoo dhufuu hin dandeenye maaliif furmaatan godhinii fi ilmaan kee kun ilmaan kee qofaa miti ilmaan Oromoo hundaati. Oromoo hundatti wajjin dadhabee ka qabu humnaan kun du'aayin kun imimaanin hunduu sima wajjin qooda keessa qabaatis nu hunduu hin beekna. Maali rakkoon kan hunda si geesse jalqaba irratti biyya galtee dhuguma fuute gaafii lammata dhufuu hin hedduu yoo dhufuu hin dandeenye maaltu dhufuu si dhoogge hireen haadha manaa keetii fi ijoollee keetii hoo maali maa hafte wal jala nu deebisi gaafii kana. Bareeda Doktor Galatoomi gaafii na gaafatteef anillee deebisaan nan isii kennu dura durso osoo haalarraa dhaga'ee ka isiin haasofte anillee hin dhageenye haasawa muraasat naga'ee waan isiin na himattu sun haqa taa'aaf haqan ta'ullee anillee achirra dhaabadhee waan san dubbachuu barbaada. Anammootiyyu silkii hordofaan turre online irra hin jiru. Akkuma ganama isiniin jedhe waan isii barbaachisu anillee sa'aatii kiyya qabadhee isinillee sa'aatii ofii qabattee waan jidduu kenna jiru nu martinuu akkuma jette ilmaan teennillee ta Oromooti kophaan guddifnee kophaan arganne ilmaan kana Oromoo wajjin guddifnee nullee ammootu ilmaan isaanii waan taaneef ilmaan keenya guddisan malee osoo nuti saba biraa taane waan kun waan isaan ilaallatuyyuu hin qabu isaan hun dubbatanii. Kanaaf kana isii madda yoo isiin jette waan sanirra dhaabadhee deebisaa san deebisaa fi gaafiin ammootiyyuu gaafiin ati na gaafatte naaf ifa haa ta'u malee haasoin haasaamaa ture sun bal'aa ture anaaf isiidha rabbi isinii fi namni muraasni illee waan keessa beeytaniif isirraa waan guutuu dhaga'ee silaa deebisaa san isinii deebise bareeda na fakkaata. Siifu waan hunda gurra kiyya irratti naa himattu akkasitti deebisaa jedhaa jira Amaan. Wanti gurra isaatti mu injiru kama dhageessee sitti manii dhufte sana paablikii irra kama deemaa jiru sana viidiyoo illee yoo ta'e muramaa dhageessee jirta ani kophaa kiyya haasa'an jiru kaleessa irraa qabee hanga addaatti hawaasa kiyyatti himadhee jira rakkoo kiyya hunda isaa himadhee jira maal akka barbaadu himadhee jira kinoo asiliin sitti maa jira isuma gaafadhu. Shari'aan zaahira abba maratti akkana nagootee jettee yoo isarraa deebii dhageenyaa osii fuuti jedhiifa malee mirga qabda diduudha. Siifu. Kaleerraa qabeen himataa jira namni kun bar miidhaa kiyya itti himtanii dhimma akkanaa nurka jira dhimma akkanaa xumuruu barbaanna jettanii itti himtanii dhufe malee useetuma akkasiin hin dhufne bar sigale ani daqiiqaadhaan wanti nan dhimma kiyya haasa'ee bo'uuf hin jiru hin beeka innillee ani itti himuu hin barbaachisu bar maal akka barbaadu bar hundi keessanuu ni beeytanii bar so ammoo yoo haasa'e jettan rakkoon qabu ni naafama. Amaani dhimmi isiin kalee kaasaa ooltee tokkoffaa ati biyya galuudha osoon dhufin achitti hafuudha akka dhufuu fedhan qabne dubbatte namni gizee aare dubartiidha aaridhaan ana ilmaaniti ilmaan kophaa ofii wajjin cinqamaa jirti booyaa dubbata tokkoffaa karama gabaabaa maaltu biyya kanatti deebuu si dhooge lama yoo ati deebine hoo ijoolleen kun akkam tayu faayilii keetirra jiranii waa'ee ijoollee keetii kun maa siyaachisuu dhabe maa furmaatan kaa'iniif. Ila asli nagaafachuun kan keessirriidha.
gaafii sirrii na gaafattee ani deebisaa isiif deebisuu diddaaf yookaan ammoo isin atakaruuf osoo hin ta'in dhugattuu akkas qaba sii galee ani haadha ga'ulleedha ammoo anaaf namni kun kaleessallee atillee hin beektaa wallabbii keenya eega biyya galellee maaliin akka biyya galellee eessarraan akka biyya galellee namuu hin beekaa ifa deebi'uu fi deebi'uu dhabuu kiyyallee hin didee fi karatu hin jirree akkamitti akka anaaf illee atillee hin beektaa namoonni muraasni hin beekaa haga mubaarak hin bahutti hin beeka jedhee yaada abbaan ijoollee hin beeka. Mubaarak facaatuu namni jedhullee namni sila biyya san nama fiffidu mucaasanii waan kana quba qabaa namoonni Dubaay illee isii dubbisaa turte. Jira. Kanaaf namni hin dhaga'ama. Imoositti bu'ee hin dhaga'ama dubbadhu. Kanaaf ani akkuma isin beektan abbaa ilmaan kanaati abbaa warraa siifuuti kaleessa gammachuullee gaddallee jaalalallee jibbaallee waliin dabarsaa turre siigallee rakkoollee bal'oollee waliin agarre waan kaleen argin isirra arge isinillee waan kaleen argin anarra agarte ani jaaladhee biyya tiyyattillee hin gallee mana hidhaa ture. Wannan ittiin hidhamillee yommuutu isinillee hin beektanii wallabbee ammucaa Suudaanii wajjin shaara arba'initti wallabe bakka suuqii abbaa gadaatitti namni achi jiru naannoo san jiruu fi isinillee rabbillee namnillee hin beeka jechuudha. Hidhamee galee eega galee ammootiyyuu fedhii kiyya hin gallee gaafa galullee marima anaafisii wajjin gallee warakata walii barreessaa turre warakaan anaafisiin hagarraa walii barreessaa turre mana hidhaa san keessatti ana bira jira guututti. Walumaa galatti jechuun gaafa galu hin deebi'aadhaan walii galteen xiyyaa fi taasisii hin deebi'a siifu as keessatti ilmaan xiyya argee dubbisaa hin jiru. Ilmaan xiyyallee ammootu guyyaa jimaata waytanatti dhuftu argee ol fuudhee dubbisaa hin jiru akkana jedheen bakka mana hidhaa san Mubaarak dhufee ofii isaati ijaan na laale abbaan hujuu achitti dhufee na laalaa ture nama salaama godhuu hin dandeettuu ilmoo tante ol fuutee dubbisuu dhungachuu hin dandeettuu ilmoon tante meetira 2-3 sirraa fagaatti. Seera biyya sanii agartanii jirtanii hin ulfaata. Mataan akkanattis illee maraataa jira. Atillee mataa kan kee dhabaa jirta. Naan jettee gali naan jette isinillee anillee ammootiyyuu wayitatti yaadu. Waan kana bayaa hin jiru furmaanni hin jiru achitti bahuu hin dandeenye akka galu murteesse jechuudha. Wanni ani gala irra murteesse. Anaa fi namni kun ammootiyyuu akka viidiyoo irratti haasa'ame san wanni marti akkas ta'ee dhugaa ta'ee nama biratti mul'achuu danda'a rabbii fi namaaf ammootiyyuu waan namni haasa'isan malee waan ana haasa'e namni illee dhaga'ee anaaf murteessa malee isiifillee murteessa malee waan hin dhaga'in takka duukaa dhaabatee hin haasa'u jechuudha. Gaafa san murteessinee galee wayita galu ammootiyyuu akka yaadame san sii galee hagaan gaafa galuutitti illee mana hidhaa san keessatti illee na hordofaa turte na hordofaa turte na wajjin ifaajaa turte na wajjin ifaajaa turte. Hakanarraa hin qabdu siifuun haqa isii takkaallee haalee hin beeku. Haqa ilmaan tiyyarraa hin qabdu takkaa haalee hin beeku. Wallabbiin anaa fi namni kun qabnu ammootu namni kun haadha mana kiyyaati haadha warra kiyyaati haadha ilmaan tiyyaati sii galee osoo ani biyya sanii hin galin osoo an biyya sanitti hin hidhamin osoo anaa fi isii waliin hin jirre wajjaan baane wanni kun narra ga'e akka isiin fudhattee ilmaan isiillee bakka biraa jiraataa turte isinillee hin beektan hawaasni muraasni illee hin beeka ilmaan tiyyeeyyuu na agarsiisi jedheeni nama kana waggaa dheeraa yeroo dheeraa jechuu kadhataa ture baatii 3 guutuu ilmaan tiyya na agarsiisu diddee gaafaan fudhadhee ilmaan tiyya akkana jedhu asliin mana taa'ee akkamitti akka ilmaan tun wal arguu qabdullee jedhee gaafa dubbattellee qabda wallabbiin kenna waan har'aatii miti waan bubbulee jechuu akka haasamu sana naa fi isiin jaalalaa wajjaan baanee yookaan ammootu isii gatee ani biraa hin gallee gidditti irraa na fuusee na galchee eega galee ammootiyyuu sii galee wallabbii illee qabaannee mana hidhaa keessatti illee na biraa hin hafne gaafa hangalullee na hordofaa turte wayita hangalullee ammootu namni shaantatti silkii tiyyallee namni naa fide agartee waraqaa shaadaa jettee ijoollee waraqaa shaadaa koppii gootee namni naa fide isiidha nama kanaa jechuu hin deebi'aa waan takka sirreeffadhee akkana waliin jennee walii galtee kennan gabbuune gaafa gabbu'ellee hagaan maatii kiyya bira ga'utti akkuma reefu jechaa turte san haadha tiyya waa godhu abbaa kiyya waa godhu
kunniin ani mana hidhaa irraa bahe anillee godhuuf hin dandeenye isiin ammootiyyuu waan itti fakkaatte gootee jirti haa galatoomtu garuu haati namaa ulfaattuudha akkuma isiin haadha taate namni marti isii rifatu kanatti warri haadha namaa koomantii arraba dhiiftamoo isinirraa cufa maa shayxaana taatan isin bultii namaa jidduutti arraba dhiiftamoo isinirraa cufa deemtanii dalagattan amma amaanii kiyya duraadhiisi kooman amaan meena dhagaye asli qo'i gaggabaabsaa deemna amaan gaggabaabsaa deemna isin duraan walillee dhaba araarama qo'i sii sirreessa Asli haa himatu dhiisi rakkoon qabu haa himatu dhiisi. Kararra kaayuuf karamarra kaayuuf jaarsaaf jaartii waluma loltii waluma dhabdii wal loltan illee wal dhabdan illee wal loltan illee wal dhabdan illee hidhamte illee gaafa hidhamte illee namni hundi kasirraa cite mucee uummatana achitti si gaafataa ture galte maaltu dhufuu si dhoogge yoo atin dhufne hoo hireen ijoollee teetiitiif haadha manaa keetii maali jetteef maali. ila doktor maal sin fakkaate ani wanni ani itti dhufuu dhabe tokkoffaa paaspoortii baafadhee akkaan dhufu namni na kakaasaa turellee anumaa fi siidaa isin na gargaaraa ture anachi dura dalagadhee asii waan qabu isiin gaafa galullee doolaar 200 namni natti kenne isiidha eegarillee ammootu akkan baafadhullee namni godhillee isii baafadhee paaspoortii kiyya itti ergee yeroo paaspoortii kiyya ilaalan ishaaraan irra jiraan biyya san seenuu hin danda'u dhorkaan walumaa galatti jechuun biyya san seenuu hin danda'u akka karaa jalaatiin dhufu na gaafannaan karaa jalaa saniin dhufuu hin danda'u sa'a sanitti obboleessi kanarra xiqqaa karaa Suudi Arabiyaa deemee akka inni amriin itti geette guyyaan itti ga'e isin marti keessanuu quba qabdanii yeroo sanitti dhufuu hin dandeenye itti hime jalaanillee dhufuuf ammooti yoo akka yoo dhufellee biyya san keessa ba'uu hin dandeenye yookaan immoo biyya sanitti yoo qabame waggaa 25 umriitti yoo guutuu akka isaan na hidhan isiin illee beeti isin illee beeytan faayidaan an ilmaan xiyya fayyadullee waan hin jirreef dhufuu hin dandeenye sababa sanii achitti hafee jechuun waa'ee dhufiitiin guyyaa san fakkaate anillee hin dinne isiin illee ammootiyyuu achi boodallee mubaarakiyyuu Dubaay jira warroota Dubaay jiru nama hedduu dubbistee akka ani karaa Dubaay dhaqee Dubaay irraa ammootiyyuu Ijipti dhufu gochaa turte gaafachaa turte siigalee wanni sun hin taane kara Keeniyaa deemee akka ani Keeniyaatti wal agarru gaafadheen gaafannaan Keeniyaa isiin illee dhufuu akka hin barbaanne natti himte warroonni ispoonsara nu godhan illee Keeniyaa dhaytee isiin akka Keeniyaa irraa ispoonsara kan achitti nu jijjiiran hin gaafatanii isiin dhaquu hin barbaanne atillee hin beeyta atillee warra ispoonsara nu ta'e san keessa jirta siigalee biyya biraallee dhaynee akka ijoollee tan achirraa baafannu gaafachaa turanii hin barbaanne jechuu walumaa galatti isiin galu sammaraa godhuu isiin diddee jennaan gaafii biraallee hin dhiyeessee fi gallee galiitii